Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba kitaaba dargaggoo Abdoo Baqqalaa kan mata dureen isaa Dirra Dirmammuu jedhu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Kitaaba kana eebbisiisuuf namoonni garaagaraa bakkeewwan garaagaraadhaa galma keessatti wal gahaniiru. Sirna eebba kitaabaa kanarratti qophiileen garaagaraas dhiyaataniiru. Jalqaba garuu sirni eebba kitaabaa Dirra Dirmammuu eebbaan saaqameera. Waan sama gammachiisu waan biyyaa ta'u ammallee deebi'ee nama barreessitoo biyyaa gumaatu isaa taasisu haa qaramu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u gadaatti nama bulchu gadadoo nama laqu egaa dhugaan gahaa haa taatu dhalli sulula haa taatu manaa nama taasisu alaa nama yaasu kana fudhaa. Shubbisni aadaa garee shubbisaa waan ofiidhaan dhiyaatee fi walaloon barsiisaa Indrisiin hirmaatotaaf dhiyaates qaama sirna eebba kitaabichaa ture. Gadaa gadii gadaa amtuu jireenyi gadadoo bara irraa keessi namaa madoo gadaa haamanii sassaabbanne nadoo gadaa takkaa hin qabne waa jireenya sadoo dhugaa olii buliinuu yaaddu bara biyyaa biyyoo kuusaa gadoo gadaa garagaltuu adii gurraachaa dubbii hiikoo hin qabne boca raachaa guutuu kenninee duwwaa fudhachaa jirra jedhee hunda baachaa dhugaa isaa waaqaa lafatti himachaa gadaa lola gurraachaaf adii hoogganaa addunyaa dhibee fala hin qabne kofii bara sakaallaa bara gaalii gadaa addaan babbadii gadaa gadii gadaa addaan babbadii. Gadaa ilmaan koronaa omikiroomiif deltaa maraa jala loodee waaqaaf galataa gadaa jalee sangaan dhalee eegi ammas raajiin dhalataa amma yoomii gaangeen eessuma himataa. Gadaa gubaarraafuu akka baala doobbii gadaa gadadoo ciisoof lobbii bara jaalalli ligidoofte akka cabbii har'a deegusi inni kaleessa abbaa deebii abdii qallatus akka fooyaa jibbii horuu dhittus saawwan keenya ishiin kennanne irbii as geenne galata kee yaa rabbi as geenne. Gadaa oomni gubaa gammoojjii gadaa qabne gadamoojjii bara kana garree gadaa raajii gadaa nyaattu isii abajaajii gadaan kun leebba boobirmajii gadaa uffatan tibboofne bara dubbatan mi'oofne gadaa deeman milkoofne gadaa dhiigaa gadaa dibatanuu hin urgoofne gadaa namni aarsaa ta'u akka hoolaa gadaa lolaa addunyaan guutuun balaa bara beelaa lubbuu raccaatu akka baalaa hundaa gamaa gamanatti ilaalaa waaqa abbaanee jedha mee takkaa mee jedha. Qophiileen bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas barsiisoo ta'an erga dhiyaatanii booda kitaabicha keessaa bakka barreessichi filatee dubbifamuun kitaabichi ifatti eebbifameera. Qaranqarreecha beelii beleli dibaabee heera yaayyaa ayyaan qabeecha beelii eleli urfoo aabboo fi aayyaa fidanoo biyyaa biyyoo ulfoo kafana namaa saayyaa ruuda badhoo walaatu kallacha tirqisa beenyaa ruufa sugoo yeeyyeebu bakkalcha madda qabeenyaa falfala faloon qajeelu cancala aadii nageenyaa turree diroo daraar horooroo laxii hundarraa turii barsee baraar aaga marroo mararraa suuroo gatii araar ruufa urgoo namarraa
diiqa waaqii maatii gabbina jiidha roobaa dhugoo dadiinati ulfina dirra goobaa saattuu namattuu turree faantoo faanaa alattuu manattuu turree naatoo ayyaanaa garattuu marattuu dilbii guutuu goobanaa nafattuu firattuu milqii jiituu deebanaa dhugaa dhugeeffannaa xurura nadhii leemmoo suga dadii nafeeffannaa finiina ta'ii eemmoo leemmiyoo garaa taliilaa fuula boruu waaqaa eemmiyoo midhuu qululaa fuula barii barraaqaa duudhaa safuu dirribaa hoofuu hin seesne daarri hooda qumbii tuttuqaa sumaan qajeelte faara bulfata wadaada milkii firaafirii dagaagu tolfata faana birbii hiddilatee bargaagu qaceelatee qanxaree kaliiga mirgoo tokkooqaa baatee marroo marmaaf kaliiga tokkoo booqaa qaccisa gooroo namummaa sansaga turee hayyummaa qajeeltu mirgoo eenyummaa miiltoo faana waayyummaa. Kitaabichi erga saaqamee boodas qaacceffameera. Kitaaba kanaan naalaan fuulli kitaaba kanaa haaraa miti ta'a jedhee tooyyaa sababbiin isaa waan kaleessa Oromoo yookaan immoo hawaasni keenya qeesaatti godhu as fuula kanarratti calaqqisaa jira jecha. Muka jiraa jaartii cifreen as jalatti dhibaayyuu godhachaa jirti sunsuma yookaan immoo gullichaa jechaadha bakka itti buna dhaabantu jira lafa magariisa mul'ataa muka yookaan immoo addecha lagguu wal cinaa jiru jira dabalata immoo lafa tarsa'ee jira fuula kana suuta jedhaa mana illee sirriitti naalaa jechaadha. Haalli qola hojjechuudhaa hogbarruu keessatti baratame gosa lamaan hojjechuu hin dandeenye. Giraafiksii fi peentii giraafiksii gaafa jennu waan kompiitaraan hojjetamee fuula kitaabaa goonee itti fayyadu. Peentii gaafa jennu immoo yaada wayii fuunee nama ogummaa fakkii kaasuu danda'utti kenninee yaada san bakka nuu buusee nuu kennaa jecha. Asirratti dirri dirmammuu dirri kun akkamitti dirmammaa'e akkamitti madaa'e jedhee barreessaan kun waan ittiin bakka buufachuu yaadatu jira. Lafti gaafa dhoobu akka maleedhaan bakka maleedhaan kallattiin eegamne lafti gaafa dhoobu tarsa'uu dheekkamsa mataasaa yookaan immoo waan dhaamu mataasaa qabaa jechaadha. Asirratti namoonni sirriitti ilaaluu dandeessu jechaadha. Lafa tarsa'e san haala itti tarsa'ee fi naannoo inni tarsa'e ilaaluu dandeessu. Nutis barreessaa kitaaba kanaa kan ta'e dargaggoo Abdoo Baqqalaa wajjin turtii taasisneerra. Innis kitaabni mata dureen isaa Dirra Dirmammuu jedhu kun kitaaba isaa jalqabaa akka ta'e ibsuun kitaaba kana yeroo jalqabaatiif han barreesse Dirra Dirmammuu anaaf kitaaba koo jalqabaati jechaadha. Kitaaba barreessanii asiin gahuun bu'aa ba'iiwwan hedduu qabas jedheera. Kitaaba gaafa barreessitu bu'aa ce'ii qaba, ifaajee qaba, carraaqqii baay'ee si gaafata. Kitaabni barreeffamu seenaa qabeessa ta'uu qaba. Sababiin isaas immoo kitaabni seenaa jiraataadha jedheera barreessaan kitaaba kanaa. Seenaa qorachuu si gaafata, kitaabota baay'ee dubbisuu si gaafata. Walumaa galattuu seenaa eenyummaan achi as dhufte hawaasa tokko an barreessaa Oromooti. Amman barreessaa Oromooti hogbarruu Oromootti kitaaba kana dabaletti gaafa waa barreessitu kitaabni seenaa jiraatadha. Sila akka kaleessaa waan keenya waan afoola nutti dabarsan sana osoo ta'eeti waa itti dabaluu dandeessaa waa irraa hir'isuu dandeessaa. Kitaaba gaafa barreessitee gadi baastu kitaabni seenaa kaleessaa kan himu ta'uu qaba. Waan irra hawaasni tokko sabni aadaa mataasaa qabu, sabni eenyummaa mataasaa qabu, sabni seenaa mataasaa qabu waan ibsu ta'uu qaba. Waan boru hawaasni kun ittiin ibsamuu danda'u ibsituun eenyummaadha. Hawaasni barreessitoota qabu yeroo hundaa seenaan isaa hin jiraata jechaadha. Itti dabalees barreessaan kun kitaaba barreessuu kan dursu ofii bilchaachuudha jechuun kitaaba barreessuudhaaf ati jalqaba bilchaachuu qabda, gahoomuu qabda. Qabiyyee kitaaba isaas akkas jechuun ibseera. Qabiyyeen walaloo kiyyaa aadaan uummata kanaa maal fakkaata? Uummanni kun maal dhabeet immoo har'a waan har'a irra jiru kana ta'uu danda'e. Wanni nu keessatti dirmammoofne godaanni nuti qabnu walumaa galattuu
qabiyyee walaloo kana keessatti hamman danda'e kaasuuf yaaleera. Hawaasni keenya kaleessa maal qaba? Har'a immoo maal dhabe? Waan har'a dhabe kanarra waan jalaa shesheelachaa dhufe waan jalaa mumucaachaa dhufe kanarra immoo boru maal gochuu qaba? Boru maal gochuu danda'a? Kan jedhu walumaa galattuu achi as dhuftee hawaasa kana hogbarruu Oromootitti galaana hogbarruu Oromootitti coba xiqqoo kanan dabalee waan hawaasni kun kaleessa qabu waan hawaasni kun har'a dhabee rakkachaa jiru fi waan hawaasni kun maal gochuu qaba? Dhaloonni ammaa kun qubee jenereeshinii ofiin jennu kun maal gochuu qabna? Maal gochuu dandeenya? Kan jedhu walumaa galattuu fala tokko lafa kaa'uu danda'a jedhee kitaaban barreessedha. Waan eenyummaa achi as dhuftee dhugeeffannaa Oromoo of keessaa qabudha jechaadha kitaabni kiyya. Qaamolee gargaarsa taasisaniifis akkas jechuun galateeffateera. Jalqaba irratti bu'aacee hunda dabarsee kan asin nagee waaqan ulfaaddoon jedha. Ittaansuudhaan kitaabni kun akka kitaaba ta'ee ba'uuf qaamoleen daqiiqaa tokkoof oduu na biraan hafin na gargaaraa turan keessattuu warri kitaaba kana naa gulaalan barreessitoonni hedduun ni jiru. Barreessaa Cabsii Taliilaa fi barreessaa Walabummaa dabalee addatti galateeffachuun barbaada. Kan biraan immoo harmee koo Aadde Jambee Miidhagsoo Baalchaa na deessee na wajjin rakkattee akka nani guyyaa kana ga'uuf tumsi isheen naa gooteef umurii dheeraa naa jiraadhu ulfaadhuun jedhaani. Inni biraan immoo dhumarratti wanti nani jechuu barbaadu kitaaba kana miidhagsee qola kitaaba kanaa kan ogummaa isaatiin kan naa hojjete aartist Abdii Bal'ataa guddaa galatoomi jechuun hin barbaada jechaadha. Qophicha irratti argamuun kan hirmaatan obbo Maammoo Gadaan immoo qophichi akka isaan gammachiise dubbachuun wal jajjabeessuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Anis akkuma nama Oromoo tokkootti affeeramee irratti argamuu kiyyaaf baay'een itti gammadee sabni keenya immoo akkanatti wal cinaa dhaabbatee dhaloota xinnaa waa barreechuudhaaf waa kaa'uudhaaf godhu jajjabeechuu kanas baay'een itti gammadee gochi kun kana caalaa akka itti cimus ergaa dabarsuun barbaada. Itti dabaluun obbo Maammoon Oromoon kanaan dura wanta qabu kan waliif qoodaa ture afoolaan malee wanta hedduusaa barreeffatee hin keewwanne. Kanaaf kitaabota haala akkasiin barreessanii eebbisiisuun faayidaan inni aartii Oromoo guddisuu keessatti qabu hammana kan jedhamu miti jechuun dubbisuu dura dhaggeeffachuun murteessaa akka ta'es hubachiisaniiru. Oromoon kanaan dura wanna baay'ee barreeffatee hin kaawwanne afooladhaan waan qabu walii dabarsaa ture. Kanaaf qabeenyi baay'een beekumsi baay'een Oromoodha kaa'amuu qabu. Barruudhaan qabamuu dhabuu isaatii fi wanni baay'een badee amantaa jiruun qaba. Gara biraatiin immoo wanni asumatti dhaamuu barbaadu uummanni Oromoo kuni wanna addunyaarraa adda ta'e waan mataa isaa qaba. Innis maali? Amma faranjii biratti namni tokko beekaa ta'uudhaaf kitaaba baay'ee dubbisuu qabaa jedhamee amanama. Nama dubbisutu waa barata waa beeka jeeti amanama gara akka faranjii yookaan haala ammayyaatti odeeffamutti. Akka Oromootitti immoo dhaggeeffatuun barbaachisa jedhee amana Oromoon. Oromoon namni waa dhaggeeffatu, namni jaarsi waa dubbatu dhaggeeffatu. Intervii ati goota kanallee dhaggeeffatuudhaaf dandeettii dhaggeeffannaadhaa diivelooppii godhuu qabna. Oromoon ijoollee isaa dur waggaa dubbiin hin jirre sani akka waa dhaggeeffatan, akka waa caqasan, manguddoorraa akka baratan, oduma odeeffamu hundaayyuu gurratti kennanii akka dhaggeeffatan gorsa Oromoon. Kanaafuu kitaaba dubbisuu biratti aadaa teenya kan ta'e waa dhaggeeffatuun, waa baratuun, jaarsarraa baratuun, nama haasa'urraa baratuun, nama dubbaturraa baratuun barbaachisaa akka ta'e beeknee akkuma barruu barreessinuuf akkuma barruudhaan waa dabarsinutti immoo aadaa Oromoo kan dhaggeeffannaa dhaasan ijoollee teenya akka dubbiftu qofa osoo hin taane akka dhaggeeffatuu baratu. Barataan tokko cimaa kan ta'u dandeettii dhaggeeffatuutiin hoggaa barsiisaa isaa dhaggeeffata cimaa ta'a. Kana irratti Oromoon dhaggeeffatu irratti Oromoon yaada guddaa qaba. Akkuma faranjiin dubbisuudhaaf irratti xiyyeeffatu sani Oromoon immoo dhaggeeffatu irrattis waan xiyyeeffatuuf cimina aadaa Oromoo kana beeknee
waa dhaggeeffatuu fi waa caqasu akka barannee itti fufnu gara gamanaanis dhaamsa dabarsuun barbaada. Akkuma yeroo hundumaa jennu aartii keenya guddisuuf gaheen nurraa eegamu haa baanuun immoo dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.